Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isin hin jenne itti aansuun oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hangaduma sagantaa kanatti hojii turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadha. Laayik sheer godhuu hin dagatina kallattiin gama mata duree oduu amma qabadheetti yoo dabru oduun jalqaba. Saamicha daangaa Oromiyaatii fi akkasumas magaalaa Moyyaalee irratti labsamee wal qabate mormiin cimee itti fufee jira. Kanaan wal qabate iccitiin keessoo mootummaatii baatesin dhudha qabdee jirti isin biraan geenna. Akkasumas hoogganaan qunnamtii hawaasaa KFO obbo Sultaan Qaasim mootummaa Itiyoophiyaatii fi akkasumas mootummaa naannoo Somaalillee akeekkachiisee jira dabalata isaa qabna. Oduun ittaan oduu olmaa Oromiyaati. Lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Lola bakkoota garaagaraatti deemaa jiru kanarratti waraanni bilisummaa injifannoo argadhe jedhee jira. Gama mootummaatii hoo maaltu jedhame waan jedhamus qabannee jirra. Oduun ittaan boba'aan akkuma guutuu biyyattiitti qaala'uu qofa osoo hin taane hanqinni isa mudatuudhaan rakkoo guddaa fi hawaasa saaxiluun beekamee jira. Mootummalleen tarkaanfii fudhadhaa jira jedhee jira. Guutuun odeeffannoo akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Hiriirri mormii weeraraa fi saamicha daangaa Oromiyaatii fi magaalaa Moyyaaleetii wal qabate har'as guyyaa sadaffaaf cimee itti fufee jira. Mootummaan naannoo Somaalee magaalaa Moyyaalee dabalatee aanota Oromiyaa 14 gara naannoo Somaalee kutuun aanota naannoo Somaalee 95 turan gara 109tti guddisuu dubbatee ture. Inni kana haa jedhu malee aanonni naannoo Oromiyaa irraa gara naannoo Somaalee kutaman yookaan citan 20 hanga 26 akka ta'an maddeen odeeffannoo garaagaraa ibsaa jiru. Gochi weeraraa fi saamicha daangaa Oromiyaa irratti raawwatame kun akka guutuu Oromiyaatti mormii kan uume yoo ta'u keessattuu kibba Oromiyaatti mormii qofa osoo hin taane hiriira bahuudhaan sagalee isaanii dhageessisataa akka jiran odeeffannoon bakkoota garaagaraa irraa bayaa jiran ni mirkaneessu. Har'as guyyaa sadaffaa fi kibba Oromiyaatti mormiin aanotaa fi magaalota baay'ee keessatti gaggeeffamaa jira. Haaluma kanaan godina Boorana Bahaa aanaa Areeroo fi aanaa Dhaahisitti, godina Booranaatti aanaa Dilloo, aanaa Eelwaayyee, aanaa Yaabelloo, magaalaa Haroo fi akkasumas magaalaa Diida Haraa fi akkuma waliigalatti kibba Oromiyaatti saamicha daangaa Oromiyaatii fi lafa Oromiyaatti wal qabate magaalota kan biroo hedduu keessatti hiriirri mormii cimee itti fufee jira. Hiriira mormii bakkoota garaagaraatti gaggeeffamu kanaan haaluma wal fakkaatuun dhaadannoowwan dhageessisaa kan turan yoo ta'u dhaadannoowwan dhageessisaa turan keessaa nuti nagaa barbaanna, Cinaaqsan kan Oromooti yookaan kan Oromiyaati, Moyyaaleen kan Oromiyaati, lafti Oromiyaa hunduu kan Oromooti, dirree dawaa hin kenninu, alaabaan naannoo 5 lafa Oromiyaa hunda irraa buqqa'uu qaba. Akkasumas mootummaa federaalaatii fi mootummaa naannoo Oromiyaa saamicha lafa Oromiyaatii fi Moyyaalee irratti taasifame callisanii ilaaluu isaanii ni balaaleffanna. Dhimmi saamicha lafa Oromiyaa irratti raawwatamu dhimma Oromoo hundaati jechuudhaan dhaamsa dabarfataa turanii jiru. Dhaadannoon isa dhumaa kun kan ilaallatu gaafa mootummaan naannoo Somaalee saamicha lafa Oromiyaa irratti labsii labsu labsicha mormuudhaan hawaasni bal'aan hayyoonni fi akkasumas xiinxaltoonni siyaasaa Oromoo guyyaa jalqabaa hiriira mormii waliigalaa akka guutuu Oromiyaatti waamuu fi waamicha taasisanii turan. Kana booda immoo waamicha kana hojiitti hiikuu dhiisuun callisuun isaanii qaawwa kan uume akka ta'ee fi mormiin kun kutaa muraasa qofarratti kan murtaa'u yoo ta'u taate mootummaan bilxiginnaa kan Oromiyaa diiguuf karoora qabu saamicha daangaa qofarratti kan hin dhaabbanne, Moyyaalee qofatti kan hin dhaabbanne haala kan mijeessu waan ta'eef tokkummaan dura dhaabbatu yookaan immoo tokkummaan dura dhaabbatuun kan barbaachisu akka ta'e waan akeekudha. Oduun keessoo mootummaatii jirtummoo mootummaan callisuun mootummaan naannoo Oromiyaatii fi kan federaalaallee callisuun tuqanii ilaaluun isaanii bu'aan inni fidu maal akka ta'e madaalaa kan jiran akka ta'e akkasumas iccitiin keessoo isaaniitii miliqxee baate akka agarsiiftetti uummanni kun waliigalee tokkummaadhaan mormiin inni gaggeessu isaaniif sodaa kan ta'u yoo ta'u taate haaluma salphaan qabbaneessuuf kan of qopheessan akka ta'e beekamee jira. Akka iccitiin keessoo isaaniitii baate agarsiiftutti rakkoo saamicha daangaatiin wal qabate xiqqeessanii ilaaluun dhimmichi dhimma wal hubannaati yookaan rakkoo wal hubannaati jechuudhaan salphamatti dhaabuuf yookaan qabbaneessuuf akka karoora qaban odeeffannoon nu geette yookaan iccitiin keessoo isaaniitii baate agarsiiftee jirti. Ammas mootummaan bilxiginnaa jedhaa jira kan jedhame kun rakkoo wal hubannaati malee lafti naannoo Oromiyaa irraa muramee naannoo 5f kenname hin jiru jedhee akka dubbate dhagahamee jira. Kun immoo uummata ittiin gowwoomsuuf kan karoorfame malee
Qabatama lafa Oromiyaa irraa muruudhaan naannoo Shanjala galchuun isaanii mootummaan naannoo Somaalee immoo irratti labsachuun qabatama miidiyaa mootummaa guddicha EBCdhaan tamsaasamuun yookaan immoo gabaafamuun kan jirudha. Walumaa galatti saamicha daangaa fi magaalaa Moyyaaleetti wal qabatee mootummaan naannoo Somaalee labse mormiin guddaan qaamota garaagaraa biraa isa mudatee jira. Dhaabbileen siyaasaa Oromoo KFO fi ABO'leen dhimma kana dura dhaabbatuudhaan mormatanii jiru. KFO irraa hoogganaan qunnamtii hawaasaa obbo Sultaan Qaasim dhimma kana cimsanii balaaleffatanii jiru. Moyyaalee irratti ibiddaan taphatuun daba federeeshinii irratti raawwatame jechuudhaan qeeqee jira. Akkasumas mootummaan naannoo Somaalee magaalaa Moyyaalee kaartaa naannoo Somaalee jala galchuuf yaalaa jiraachuun tuffii guddaa kan agarsiisu waan ta'eef irra deebi'ee ilaaluu akka qabus akeekkachiisee jira. Akkasumas mootummaan naannoo Oromiyaatii fi mootummaan federaalaa rakkoo saamicha daangaa naannoo Oromiyaatiif akkasumas magaalaa Moyyaaleetti wal qabatee jiru kanaaf furmaata hatattamaa kaa'uu akka qaban akeekkachiisee jira. Oduun itti aanu hospitaalli Qiddus Phaawulos tajaajila yaala fayyaa bilisa namoota 50,000 kennuuf akka deemu himee jira. Tajaajila yaala fayyaa bilisa namoota 50,000 ol gargaaruu danda'u jalqabsiisuu ibsee jira. Tajaajilli yaala fayyaa kaffaltirraa bilisa ta'e kunis waqtii gannaa kana keessatti barattootaan kan kennamu akka ta'es eeree jira. Tajaajilli kunis adoolessa 21 hanga 27 guyyoota 7 walitti aansee namoota kaffalatanii yaalamuu hin dandeenyeef 50,000 ol ta'aniif yaala fayyaa kennuuf yaadamee akka qophaa'e hospitaalichi beeksisee jira. Nutulleen namoonni carraa kanatti fayyadamuu dandeettan akka itti fayyadamtan odeeffannoo kana asumaan isiniin geennee jirra, itti fayyadamaa. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Har'as waraanni bilisummaa Oromoo fufteedhaan bakkoota garaagaraatti haleellaa raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Haaluma kanaan giddugala Oromiyaa kaaba shawaatti tibba kana fufteedhaan haleellaa raawwataa tureen injifannoo kan argate akka ta'e kan ibse yoo ta'u guyyaa kaleessa adoolessa 28 2025 achuma kaaba shawaatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa irratti rakkabsiisuun injifannoo irratti argatee jira. Kaaba shawaa aanaa Kuyyuu magaalaa Kuyyuu bakka addaa dhaaba horii jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa 7 battalumatti addunyaa kanarraa yoo godaansisu shammadoon kan adabe yoo ta'u meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatee jira. AKM 6 fi kan biroollee hedduu kan irraa hiikkate akka ta'e odeeffannoon gamas irraa baatee ibsitee jirti. Haaluma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba baha Oromiyaa Arsii bahaa aanaa Honqolloo Waabeetti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argatuu beeksisee jira. Adoolessa 27 2025 guyyaa tokko dura jechuudha. Arsii bahaa aanaa Honqolloo Waabee ganda Majjituu Warqee iddoo addaa Tulluu Biyyoo jedhamtutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwatee miidhaa guddaa irratti rakkabsiisuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Humnoota mootummaa maqaa sakatta'aatiin bobbaate hawaasa nagaa irratti miidhaa garaagaraa raawwataa turte irratti haleellaa raawwateen loltoota mootummaa 13 addunyaa kanarraa battalumatti yoo godaansisu 7 immoo madoon akka adabe odeeffannoon gamas irraa baatee ibsitee jirti. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba Oromiyaa Gujii lixaa bakkoota garaagaraatti yookaan aanaalee garaagaraatti haleellaa raawwatuun humnoota mootummaa irratti miidhaa rakkabsiisuun injifannoo argatuu itti fufee jira. Haaluma kanaan adoolessa 27 2025 guyyaa tokko dura jechuudha Gujii lixaa aanaa Surroo Bargudaa ganda Dambalaa Haroo Quufaa iddoo addaa Kuyyisuu Qolaa jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa irratti rakkabsiisuu beeksisee jira. Haleellaa irratti raawwateen humnoota mootummaa 7 battalumatti addunyaa kanarraa godaansise 4 madoodhaan kan adabe yoo ta'u aanaa Galaanattis guyyaa kaleessaa odeeffannoo isiniin geennee turre dabalata isaa qabna. Dabalata isaatiin haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen 5 battalumatti addunyaa kanarraa yoo godaansisu 8 madoodhaan kan adabe akka ta'e odeeffannoon achirraa nu geette ibsitee jirti. Walumaa galatti waraanni bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa keessatti lola deemaa jiru irratti injifannoo argataa kan jiru akka ta'e kan beeksisee fi kan agarsiise yoo ta'u gama mootummaatiin immoo bakkoota lolli itti gaggeeffamaa jiru kana irratti odeeffannoo argachuuf yeroo yaallutti odeeffannoo argachuu hin dandeenye yookaan argannu taate yeroo itti aanutti qabannee kan dhufnu ta'a. Oduun itti aanu Itoophiyaatti qaala'insi fi hanqinni boba'aa humnaa ol ta'ee jira jedhamee jira.
Hanqinaa fi qaala'insa qofa osoo hin taane ijaan arguunu hawwii akka ta'etti naannolee tokko tokkotti himamaa jira. Naannoo Gambeellaatti liitirri tokko 280 gurguramaa akka jiru akka ta'e odeeffannoon maddeen garaagaraa irraa ba'an agarsiisanii jiru. Mootummaan immoo gama biraatiin tarkaanfii fudhataa kan jiru akka ta'e beeksisee jira. Tarkaanfii fudhateen buufataalee boba'aa 354 irratti himanni kan baname akka ta'ee fi botteewwan yookaan konkolaataawwan boba'aa fe'an 254 qarshii miiliyoona 116 kan adabe akka ta'e beeksisee jira. Botteewwan boba'aa fe'an 254 kan adabaman bakka gahumsa isaanii turuu fi qarshii hin malle argachuuf raabsaa boba'aa irratti rakkoo uumuun qarshii miiliyoona 116 adabamanii jiru jedhee jira abbaan taayitaa boba'aa fi enerjii biyyattii. Haaluma wal fakkaatuun buufataaleen boba'aa 354 irratti gama naannoleetiin himanni banamuu eeree jira. Gama biraatiin immoo buufataaleen boba'aa fudhatan tilmaama gatii baheetiin gurguruun osoo irra jiru gatii seeraan alaatiin dabalanii gurguraa kan turan akka ta'e ibsee jira. Akkasumas gurgurtaa dijitaalaan ala gurgurtaa harkaa fi harka kanneen raawwatan irrattis tarkaanfii fudhannee jirra kan jedhe adeemsisaan hojii kana buufataalee 526 adda baasuun akeekkachiisa dhuma kennineefii jirra jedhee jira. Hojiin kamuu raawwatamus walumaa galatti akkuma guutuu biyyattiitti hanqinni boba'aa kan mudatee fi qaala'insi boba'aallee humna jireenyaa biyyattiitii ol ta'uudhaan hawaasa rakkoo hamaaf saaxilee jira jedhamee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadhe kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan hawwii kenna. Nagatti nu turaa.